Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilman Oromo, ka muslimatif ka kristanallee, ka biyyatif ka biyya alaa jirtanis sagalee kiyya kana warra dhageettan dhaamsa tokko isin biraan ga'uu barbaada. Dhaamsichi kiyyas obboleessa keenya tokko amata 11 maatii isaa irraa yookaan biyya isaa irraa ba'ee barbaacha isaa haati isaa halkanii guyyaa boo'ichaan ka itti sii baay'atedha. Kanaafuu namni mucaa kana beektan suuraa isaallee isinii maxxansa ammaan kan isinii gadhiisa. Namni mucaa kana agartaniif beektan ka agartanis kan arginis sheer gootanii waliin nu barbaacha isaa akka isin nu barbaaddan isin gaafadha kabajaan. Dura dursa nageenyi bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Mucaan kun Taajuu Kadir Booraa jedhama. Oromiyaa godina Baalee aanaa Bobbaa ganda Wachoo jedhamutti dhalatee guddate. Haati isaa amata tokko namni haadha hin qabne jechuudha. Jaalala haadhaan ni beektan namni mararamtuu haadha teessan harmee teessan irra dhaabbattanii ilaaltanii haati isaa amata 11 guutuu boochee barbaadaa jirti. Kanaafuu jaalatamtuudha kabajamtuun ilmaa Oromoo bakka jirtanitti yaada kana sirriitti waliin dhageettanii nu sheer gootanii nu barbaaddanii mucaan kun amata 10 akka deemee amata tokko ga'e Keeniyaa irraa bilbiluudhaan Keeniyaa ga'ee jira. Waraqaa wayii baafannee nu nam jaha waraqaa wayii baafannee biyya biraa deemuudhaaf deemaa jirra waraqaa wayii baafachaa jira jedhee teelee irratti bilbilee lakkoofsa teeleedhaan bilbilee warra kiyya na qunnamsiisaa jedhee warra dhaqanii yaaman warra san ammoo qunnamuu hin dandeenye san booda deebisee bilbiluun dhabe jechi inni Keeniyaa irraa bilbilee dubbate waraqaa wayii baafannee nam jahan jirra biyya biraa deemuuf deemnaa akka jedhee amata san booda akka biyya irraa deemeen amata takkatti bilbilee san booda amata 10 jirra walumaa galatti amata 11 mucaan kun bakka buute isaa dhabnee jirra. Kanaafuu namni dhageessan namni beektan suuraa isaatiif maqaa isaallee isinii maxxansa namni beektaniif namni agartan sheer walii godhaa eeruu nu gaya nu eera haadha isaa harmee isaa gammachiisa harmee isaa akka isin gammaddee tasgabbootee du'a isinii gootu nu godhaa mucaa kana nu barbaada haadharra kan musliimaatiif ka kiristaanaa maal Oromoo bakka jirtan cufan ka biyya alaa jirtanis ka biyya keessa jirtanis ka biyya ollaa Itoophiyaa ollaa jirtanis taana ka yoo Awurooppaattis waa ta'e taate yoo kan du'es ka jirus taate nu dhageessisa du'aa jiru isaa nu dhageessisa haadha isaa tasgabbeessa haadha isaa qabbaneessa gara qabbaneessa isin jenna kabajaadhaan isin gaafadha galatoomaa ilmaan Oromoo isin jaalanna isin kabajna isin dinqisiifan ka Masrii jirtan ka Keeniyaa jirtan ka Suud Afrikaa jirtan ka Awurooppaa Eeshiyaa jirtan Ameerikaa jirtanis namni isa beektan suuraa isin maxxansina Taajuu Kadir Booraa jedhama dhalataa Baalee godina Baalee aanaa Bobbaa ganda Wachooti mucaan. Kanaafuu kabajaan isin gaafadhaa naa jiraadhaa isinin jedha.